Ashamaa harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota oduutiin eegallam. Manni murtii dhimmoota battee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyame. Mariin biyyoolessaa qooda fudhattoota ijoo hidhannoo fi karaa nagaan socho'an hin hirmaachisne bu'aa buusuu hin danda'u jedhame. Bahar Daaritti humnoota mootummaa fi faannoo gidduu walitti bu'iinsa meeshaalee gurguddaan deeggarame mudate. Finfinnee barattoota isaa eebbisiise. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma gara bal'ina oduu har'aaf qabanneetti seenaa nu faana tura. Manni murtii dhimma battee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyame. Torbaan tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antuwaan Gaalendoo waliin magaalaa Finfinneetti to'annoo jala kan oolan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo har'a guyyaa lammataaf mana murtii dhiyaataniiru. Abukaatoon isaanii Boonaa Yaazoo Addis Istaandaarditti akka himanitti poolisiin bu'aa qorannoo bilbilaa himatamaa argachuuf yeroon qorannoo dabalataa kan gaafate yoo ta'u manni murtichi gaafii kanarratti hundaa'ee poolisiin qorannoo isaa xumuree akka dhiyeessu Bittootessa 2024tti beellameera. Gaazexeessaan Antuwaan Gaalindoo kaleessa galgala himatni isaa addaan citee gara biyya isaa akka imalu taasifamuu hordofee beellama har'aa irratti qofaa isaanii kan dhiyaatan battee addatti himataa shanee deeggartan jedhuun irratti dhiyaachuu abukaatoon isaanii himaniiru. Oduu biraatiin immoo mariin biyyoolessaa qooda fudhattoota ijoo hidhannoo fi karaa nagaan socho'an hin hirmaachisne bu'aa buusuu hin danda'u jedhame. Itoophiyaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophii barbaachisu godhamuuf qabu goolabitti jirti. Ji'oota booda mariin biyyoolessaa rakkoolee walxaxaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyyattii furuun waliigaltee biyyoolessaa fiduu danda'a jedhamee abdatamee eegaluuf jira. Komishiiniin marii biyyoolessaa akkuma ijaarameen dhaabbileen siyaasaa mormituu irraa mormii jabaa fi fudhatama dhabuun isaa mudatee ture. Yeroo sana Addis Istaandardii barreeffama gulaallii editeraal isaatiin wiixinee labsii marii biyyoolessaa qopheessuu fi komishiinota muudee dabalatee adeemsi marii biyyoolessaa kan paartiin biyya bulchuun taligamu yoo xiqqaatee sababoota lamaaf fudhatama argachuu akka hin dandeenye falmee ture. Yeroo fi fudhatamummaa har'as waggoota lamaa booda yaaddoowwan ijoo kan lameen furmaata hin arganne waraanni naannoo Tigraay waliigaltee sadaasa 2022tti godhameen dhaabbatus waraanni biraa naannoo Amaaraa keessatti jalqabeera. Lolaan naannoo Oromiyaa keessatti uumame mariidhaan xumuruuf yaaliin godhame hin milkoofne. Inumaa waraanichi jabaatee itti fufeera. Bahar Daaritti humnoota mootummaa fi faannoo gidduutti walitti bu'iinsa meeshaalee gurguddaan deeggarame mudate. Naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti kamisa gurraan dhala 29/2024 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa fi hidhattoonni faannoo jedhaman gidduu walitti bu'iinsi geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni Addis Istaandarditti himan. Jiraataan magaalaa Bahar Daar tokko Addis Istaandarditti akka himetti
Kamiisa galgala naannawa Abbaay Maadoo fi Qabalee 14 jedhamutti dhukaasni dhagahamuu kan eegale yoo ta'u ergasii walitti bu'iinsichi hammaatee yeroo ammaa kana magaalattii keessatti sochiin geejjibaa fi tajaajilli baankii akka hin jirre akkasumas jiraattonni mana isaaniirraa bahaa akka hin jirre hime. Kana malees balaliin Finfinnee irraa gara Baardaaritti godhamus har'a ganama irraa eegalee akka danqamee jiru Addis Istaandaard mirkaneesseera. Oduu xumuraatiin Yuunivarsiitiin Islaamaa Minisootaa Damee Finfinnee barattoota isaa eebbisiise. Yuunivarsiitiin Islaamaa Minisootaa barattoota isaa digirii lammaffaan barsiisaa ture 50 akkasumas dippiloomaan 16 har'a hoteela Sharatanitti eebbisiisuu manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa fuula Feesbuukii isaaniitiin beeksiseera. Sagantaa eebbaa yuunivarsiitichaa har'aa keessaa miseensonni hojii raawwachiisaa mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa 2 akka ergamanis eerameera. Waggaa 8 dura bara 2016tti teessoon isaa Ameerikaa godhatee barsiisuu kan eegale yuunivarsiitichi waajjira damee isaa Itiyoophiyaa keessatti erga banee booda eebba har'aa kun kan jalqabaa ta'uu ibsameera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii ta'a. Turtii gaarii qabaadhaa.